ما كقولت بيب سيقو بيب आके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे السلام عليكم هاي جايز كم جيتوا نقاش ني فيا ردي بين ابن الجرا ورون شان لغنيا مرتين سبسكرايب ورون دغتنا اف فوبس فاميلي تايس نينجانا سو رانتنا فيديو ويس هديه حاجه رانتنا مان فرايدي باكا ماندي تشدا فيديو كو يا رانتنا سنورام بلوك يا دنتن ورام وان كيس دبر وان دو بوست نغورو في مي تشدا جل قبا غافا وان كان ايغلو سو هني ورا بم نتريد سو مال جناني اوكسيلي لكوشت دكتور ويا دراغيسي ويا لافاغيس يفدته سدفا رانتنا تميشو انا رانتنا جيسي ملاك ما جيسي ما في درسيسه دي دفرا ديمو سو فيديو انتوني ارجع فيديو دورا يبود رانتنا ورابي فيديو حفن هوندا غيجتي نداوتو يجوا اريشين يعني كليفي سو غلطو مالا لايك سبسكرايب ورون دغتنا حاجه ما داودا اي ما جايز اوبشن كم فكاتي يو خنا اخو ما جتي دوكوسا چوان جتو في عاونا نشاطه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا تريدو انا قافوري السلام عليكم ها كم بقى فيك أبدالي دبي كنا ها ما لافت sana guys ما لافت sana ani fi so tamisho daranta na fancy fayita jete faturani tinti wonni rabbe so anu ndunu fayita alhamdulillah rabade jawi sada faisida manta sige shu dema hospitala akami hospitala izo de tekam sugulni بمنا جرا das jeti me merfe اوف من دس جت فكليفا نايت وفتجرتي nimu waftini قراتين so guys akasi no jintura da demni ara video fanya fasti demne wa jabeshen jirame energy tukule sambodu bakamar fegese chupo damo video duma sini waram ne chuda no jintura ka duma video fanyati galato ma guys isin jalanna mal jewa impressiti jalatin be في ميكو بقراتي تشوفها سنة في 5 minutes later. انت دكتور نقول babe نفهم ريلاكس relax yani ni hai ma relax ko dasu babe دكتور نقول babe hold it babe eh subiri jioni asubuhi na jioni unapaka ama unapaka tu mali unaniuma hapa peke yake niyo sasa kita Dub nyaatin dhaabun ire nyaatin dhaabun na dhukkubu jira tina bidirba na goda ati immoo guyyaa jummaati nyaata akkamii gootate dhaabadini harkina hiitee jira baran jechuus hin danda'u dhaabaa ammallee waan dhudhugan fedhe maalinnaan qannasa jirkiiloon kiyya Kilo division qabattee qannaseetiin jira gisee tokko hin beekne. meeqan dabale Division jechuun shan dabaltu. Shan dabaltu. kiiloo shan Division isin jira. guyyaa achi deemni san laalannee misa hospitaal kaan Gaafsuudha. hedduu dabalee jira Jaatama ture. garuu warri nu jechaa turan wabitti jala namni tokko tokko obsee maanii furdattee garaa qabdaa maanii jechuu turan Akkana fudhachuu bareedaa. Qallachuu seenaa nama fudhatu hin baane. Ishaalawaa. na ajaa'iba namni tokko tokko yaad qallatteellee allantanitu maanisi limme waraannatte limme garaan ofirra dhawwan kaa waraannatte garaani isii maan taata kan qallattedhan yaad furdatteellee beekisii shiroppi dhuguu jirti sin jedhan shiroppi appitaayitii dhuguu jirti sin jedhan akkumtaaniyyuu wallaalee jirra
Jambare tadi. Rabbuna gargaaruuti du'aa naaf Guys, amma antana mana kamatti finara laafudha. Ganna guyyaa sadii lama fee deebitee fudhatte. Ani Arraaba kana boochee. Doktarichi bara waan inni jedhu ati akkamiin dhaltaa? Ati dabili mi akkana sodaatu akkamiin dhaltaa dhalichirratti akkamiin aan jedhu doktarichi. Jita tole. Jita. Amma ardee wayyaa iyyuu boy ardeen boonne bar. Adatta ka kaayil kenna keessa baasu jirani ka na adoode jiru iyyuu na dhukkubu ture. Cila gaafsan viidiyoo rabe maal qaba namni akka sodaatu jiran jiru dunyaan. Waraabbatte bar impoostele malee. Sangaa turees ka gaarii. Amaalina shemidha. Sagaa isa akkasii inshallah har'a jimmata jummaa gaarii isin jenna guyyaa bareedaa oola guyyaan keenya kun akka malee. Bareedaadha alhamdulillah rabbil alamin. Bareeda alhamdulillah rabbil alamin. Namni waan agastaalu ni dabarsan. Dhuga. Siyaatuun xiqqoodha. Sani guyyaa gaarii. Du'aayi naa gotan guyyaa jummaatiin ni fayyaa inshallah boru. Soo akkasii ta'ee godhaa fi rabbi jee waliin deebina. Guyyaa gaarii qabaadha. Dokter yang gungoja. Allah bis. Woi dokter goja 1 minute goja. Guys, dura energi akka barattuuf deemaa jirraani. So guys, halkan gisee deemanii hedduu bareedaadha. Hagaa fuulli isin ilaalu. Sirkumati akka fayyee gaddu yaadu baana. Koo akkana baana. Wanta siinteennaan fedhan akkanatti sodaatu. Fuulaasuun seentaami. Egaa isaan sina magbaanis. Sitti kana eeggaddu sitti mee. Ciao Simu, ciao. Wallahi saya sendiri kabeh jiru. Aku berani show lo jadi nakam tak tamat. Shawwisi godha ha. Hasaran nan doa den. Ni betami iPhone tumbannan iPhone kama kana bitu dem tu garu. Promise gante je. Rabbi ballesin. Ju. Dogo tu. Guyyaa dhumaati moo akka maal qaba guyyaatti bichuudha? Harkinu narraa dhume baraan maal kana jala baraan deemu. Harkinu narraa dhume. Manga. Ma, okay, achi waan jiru deemu. Innaa hajaa kita kam. Guys, so guyyaa meeshooti inshallah kana booda deebitee dhufte jechuudha. Kana booda manuma hamaatu deebitee dhufte. Inshallah. Beeba kam jedhu? So guyyaa meeshooti. Garuu na dhiisee beeki. Wallahi sirraa batee jira. Ana qofa chaare. Garuu deebi'ee dhufee mana isin deebitee dhuftu rabbi inni isin dhukkubsinaa hin jedhe. So akkasi guys, wanni blog kana suuraa waan ta'eef sababni isaa maal beekani? Silaasaa viidiyoo fa'aa hojjennee gadhiisnu waan adda addaa goonu wanni kana yoo biizii ta'an ammoo guyyaa jalqaba ishee ibsu jechuudha. Ani niiw yaadannee viidiyoo maa waraaba maalee geessan jirtu. Eega fidee ilaalcha indaalee maal jamboo ta'anii ishii bochee galtu qaama marfee ilaalee ishii jechuu eegaltu. Sababa sanii marfeedhaa waraabee jechuudha. Maal fi waraabeetanii bakkaan jiraa miti. Dasna je daafanti ta'uu ishee arkuun. Daafanti hojii maal jedhu? Abbo ibsa rabbiis kuusee rabbiis Gaggeeffannoo biyya isaa gara doktorichi dhufu. rabbiis kuusee hospitaala dhufnu ati daafana namni akkisa dhimmi sodaatan jiru. Guys, bakka inni dhimmeennatti dhaan billaa na duroo ishee. Billaa guddaa sun. Maal jennaan sun diina namaan diraame. Diina keessa hin diraame sun sani malee akka malee niin jibba wattaan addunyaa gubbaa maal jibbitu waan jette bakka. Yoona si ijoolleen maal akkanaaf fedhe doktorichaan dhaabbachuu. Hootee dhiin. Kiiloti janii laala dhabdha. Bismillah. Kiilota. Kaleessa 61. Agabuu bulu qabda gana. Ha? Agabuu bulu qabda sonya. Guys, akkasii wanni isin waraannu guyyaa waan isin guyyaa postiin goone yeroo takka maal jennaan mana keenya. Haalli keessa jiranii. Mana keenya waan jiruuf maatiin keenya illee waan mana keenya wallaaluu hin qabu. Suniif osoo isin hin jiru wantoota tokko realitii showama waan dhugaa keessa jiran takka bakka gisee post godhuun gaariidha. So prank qofaa miti, drama qofaa miti. Vloogii kana kanallee waraabuun bareedaadha jechuudha. Suniif
Bareedaadha. Bareedaadha waraabuun maali ijoolleen kun maatii keenya warra kun jala jiru kun manni kunis man keenya mana keenya namni dhufee taa'u jiru kun hundinuu waan keessa jiru waan barree guyyaa tokko yoo nagarree dansaa akka qaban. Lakki nun balleessine nuti nama bannee wanni itti banne takka kanaani akka bidoo kun golee guyyaa suniyaa jisanumaa fi bidoo kana rekoordi godhuu dandeenya akka dansaa irraan dubbanne hubannoon goone suniif hubannoo isin godha bidoo gammadu baay'ee bitamu hundarraa ana gasti hubannoo qabu jechuudha aga bidoo biraatti wal deemuun itti nagaan nuti wala. Maal keessa godhee mana? Wee wanini? Wee obse. Ndagaje bana. Wee allergic. Yattee gideeti amantaan deebitee kamsa fachaa irratti namni marfeecha akkatti hin boole geesse shaniilee shindaan oni kitti guddogo marfeechi waan xiqqoo waan akka nama godhateen sawa akkanan ta'in sawa doktaari asaan sana sawa.